Yoto taasitaatee karaa Liibiyaa sannaa ilaa baatee erga sanii boo'ichuma jirra. Ji'a 8 murteetti amma achi rakkattee ganama galgala tumaa gadhiisanii tumaa isiisanii jedhee rakkadhee akkana jiraa. Jiruu bada jirti asitti illee dhibamti ammallee achitti dhibamti. Naa birmattanii bisin kaasaara isin kadhadhaara. Akkuma saniyyuu kun amma 15 ga'e miidiyaa mararra deemaa qaaqee illee hin beeku rakkadhee akkanatti isin naa soqaaleetiin isin iyyadhee nama wayiititti illee iyyadhee achitti isiniin biraan naa ga'uu didanii adda akka tasaa ta'ee isin biraan naa ga'an naa birmadhaa lammiin birmataa naa birmadhaa isiniin jedhaa iyya naa baanaa tumsaa. Kaani iyyadhee fadhee amma isin rabbuma waliin naatisaa rabbi isin haa gargaaru na gargaaraa isiniin jedha. Mucayyoon tana. Tana mucattiin teessan. Isi Halloo. isi kaleessallee amma dawwalanii haga yooma argine numettiin teessan nabsee jiraattee hin dandeettu akkana goonaa yaatiin viidiyoo raabana erganii. Maqaan keessan eenyuun hin boo'ina. Birri xiqqoo. Maqaan kiyya raammate. Isin taragaagaa atiniin hin boo'ina dhageeffadha. Birri 1700 kana inshaallah abdii rabbiitiin anaa fi ijoolleen Oromoo nu dhaggeeffataa jira walitti qabna. Isin na dhaggeeffadha. Mucayyoon tuni teessan immoo ta obboleettii teessaniiti moo ta obboleessa keessaniiti moo obboleettii teessan gaafii. Xiyyataan gafa ta'eeru. Mucattii teessan taan gafaati. Maqaan isii eenyuun? Maqaa isii Na'iima. Na'iimaa eenyuuti? Na'iimaa Jamaal jedhamti. Na'iimaa Jamaal. Abbaan warraa keessan eessa jiran amma? Biyyan jiru malee hin jiraan. Eessa jira? Dawaa deemaniiran. Dawaa deemaniiranii. Daawwaa? Sheekaa? Maasha Allah. Rabbi irraa haa jaalatu. Okay, isin hangafa keessanii? Ma isin wallolteetiniin baatee jedhani ma irra wallolte isinii wallolte moo abbaa wallolte ree ijoolleen akkasuma jette keessa warra wallolte jedhan. Tas taatee baate bakka manaa waluma dhabnee xiqqoo isii irratti taa'ee aboodallee hagaan taa'ee bakka tas taatee na ilaa baatee deemtee. Heeruma dhoogitanii? Rakkoo baroorri kenna kun. Heerumteetti. Birri nyaannu malee jettanii? Heerumteetti. Heerumteerti? Andura rabbi na hadhiisu waan gabbaraaf jettanii mana dhoogitanii badde seeyayyu. Eessa jiraree abbaan manaa isii? Abbaan manaa hima jira. Abbaa manaatti walii kaniiran. Okay. Amma Liibiyaa yoo baate Liibiyaa irraa gara biyyaa deebisuudha moo achiin gara Ameerikaanii kana wuccaa garii ergatuudha moo yaadni keessa maali ummii? Ani dunaa deebitellee hin jibbu. Akkuma amma nafsi haftee akkuma feete yoo taate hin jibbu anisi akkuma feete qalanatu lolaane bakka feete yoo deemtee galteellee nafse masii bichaa barbaadaan nafse mawaannis yaa hambisu. Wallahi. Guyyaa hagam turte amma isin biraa eega baate baatii meeqa? Ji'a 8 turte gana biraa baate. Eega harka hattootaa kana seente hoo? Ji'a 8 seente haga isaan bira teete ji'a 8 dura ji'a 2 turte as na bira dhumate yaatu tas arsiin jaarsummaan kunniin hin jiraami. Jaarsiin galchina midhaan jedhee nannullee galtumaaf ka barbaannu galu jettee waaqa aarii saniin kataate tas taatee harkaa baatee baddaan waan haganallee badduun se'uuti. Karaa kanallee waan beektu gadiin domdiidumaa baatee ugituu yuqara lubbuu bakka isin fiddee baatee baddee kan maal beekaa waa isin fiddee. Mee osoo haga achi deemte kaayiroo dhufteen akka heerumtee jiraatte maal qola siraa soddaa taanayyuu. Akkaawuntii keessanii maamee amma? Nafse maa
ka biraan dhibu rakkinni hin jiru nafsa mesii rabbi hambis. Neema lachura lattani. Akka amma lubbuun isinitti dhuftee boottan karaa miti osoo isiin baate gabbara malee jettanii akkatti dadhabnee badha keessa deemaarra nu gubdani. Gabbara shari'aanuu dhooggeera maalitti goone xoosee kennaa ba'u gabbarre. Tolee bakka ishi. Akkaawuntii keessanii maa? Kuma tokko. Okay, kuma tokko. 59. 59. 94. 94. 14. 14. 63. 63. Maqaan Iftuu Jamal. eenyuun iftuun si? Obboleettii isiiti. Taasii irra dhalatti obboleettii isiiti. Isin hin qabdanii? Akkaawuntii? Ani hin baasee hin jiru kamisii kanaan fayyadamaan. Eshi iftuu jama. Amma isin birrii meeqa qabdanii meeqa isin hanqatte? Silkiin kun cufamaa jira ka biraatiin seenee isinii himaati. Eshi. Tole. Wanti fuula kee keessa dambiin isaa. Jaarti sheekatti fuula mul'ifachuun feetu ati. Mucattiin hin bareeddi garuu rabbi haa baasu raa'idhaan. Amma diyaasboora ammaan tokkochi ka coraa qabu mucayyoo tana doolaara 5,000 ergee baafateetiin warratti bilbilee nikaa hidhuuf hin jiru dhiira Oromoo ka fiqirii irratti du'e. Walaa jaalalan beeku. ولا ربي صداتنا التشتش والله ديازورا ما أورموكر والله ألا أمارة طول التلين جول دربا والدامة بردو أخرى تنا بافتة ورد دولة كثير إمارة والله الذين إسي غرغرته بلتي تيجارة تاجتو ما كاربي ثمرو كاربي أنا موضوع جارتي كباجو واده كمر إبّ تربا خنا أما كفالة ده كيف تدور والله الذين أي سريتي يا الله أما ده كيف ده فليس مجتتي تنا بافتا باثا مجتيتا ولا مجتيتا باثا يوم مجتيتا نبابني أنا مو يولل ليبيا كنا كيسا لكين كم غرانا يات تكرو أكر مالا لأن ألا بردو تكرا جبا چونجر والله الذي بيكوا ليبيا أنا ملكين كم وكاشينة تزبو لكين كم مجون تون غرانا يات تبكا إن بردو هذا فبا في الليمت من أرثو مديت الليمت إن برد بكا إجا كنا كيسا أرغتاني هيدي kana keessa funyaan kana keessa isuma dhugaa rabbi waan bareedaa nuti rakkoo keessa illee hojii jiraate bareeda moo jennaan dirree warraa deemtee qabamte takka beeytanii waggaa 4 dura amma Awurooppaa kana jirtu ho'i ta dirree dawaa takka ijoollee Liibiyaatti akka ammaa tuumaman keessa ijoolleen tulaman baay'ee bareeda wallaahi lati kanatti dawwaluu akkatti lubbuu namaa baraaraarra amma akkamitti beekee galcharee uummanni neetworkiin nu qaba jedhee gadduu dhiyaasirra